sagantaa yeroo kaayyootiin egaa keessummaa yeroo kaayyootis qabanneeti kan nuti jirru sponsorrii sagantaa kana qarcaanshee Coffee Trading guddisneeti kan isaaniin galateeffannu weellistuudha keessummaan keenya hadhaa weellistuun keenya egaa kan dhalattee guddattee Shaashamanneetti sirboota garagaraa weellisuudhaan ni beekamti sirboota hedduus isin biraan geesseeti kan isheen jirtu egaa eenyu laataa isa jedhuufi oluma faana jirra waan ta'eef ni agartu. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kan hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Trading. Qarcaanshee Trading. kabajamtoota maamiloota baankii Awaash bara hojii keenya hundattuu baankii keenyaaf utubaa maamilummaa taatanii amanamtummaadhaan nu faana fulla'uu keessaniif hooggansii fi hojjettoonni baankii Awaash hundi galata onnee ramaddee isiniif dhiyeessina. Utubaa cimaa boorri guddinaa Awaash. Hojii keenyatti amantanii tajaajila keenyatti gammaddanii nu filattanii nu waliin hojjechuu keessaniif kabaja guddaatu nutti dhagahama kabajni isiniif qabnus olaanaadha. Guddina baankii keenyaatiif gumaachi qabdan guddaadha. Fuulduraafis hojimaatawwan baankii ammayyaatiin dursuudhaan tajaajila Awaash. Isin kabajamtoota maamiloota keenya hojimaata saffisaa fi tajaajila mijawaadhaan fedhii keessan guutaa guddinaa fi milkaa'ina walii wajjiniitiif waliin imalla. Baroota dheeraa fedhii keessan guutuuf cimnee hojjenna. Baankii Awaash. Muuxannoodhaan isin tajaajila Awaash. Biraanii geenyeetti kan nuti jirru mee sirba. Marree gara stuudiyoo keenyaatti baga nagaadhaan nuftee weellistuu Dammituu Gabbita. Baga nagaan eegdan isinillee. Hayyee Dammituun egaa sirbootati sirbite keessaati nuti hordoftoota. Seekata beekalamni jaalalaa jiruun qabu boonaan siinalaa dawa jedhee martuu sinaaf himee falaadha hiidhukkubni nachimee. Barbaacha kee biyya gattaamuree yaaddoon kan kee takkaanan teessisu barsiina laayichi koon ilaaltu kan biraallee takkaanan feesisu jedheen. Kan biraanan feesisu jedheen sirbi kuni sirba ritmisaa sirba walloo. Sirba wallooti biitii wallooti garuu aadaa miti uumeedha sirbichi akkas jechuudha. Sirbi kun sirbati jalqaba itti sirba kee jalqabde. Eeyyan jalqaba sirba kanaan jalqabee sirbicha yeroo jalqabu jechuudha. Mee Dammituun akkamitti gara weelluu kanaatti dhufte gara aartii sirbaatti mee akkamitti dhufte? Gara sirbaatti yeroo dhufu ani awisoo keessallee hin turre jalqabaaf jechuu abbaan koo aartii kanan danda'a ture baay'ee nama jabaa ture abbaan kiyya bara mootummoota darbanii sana weellisaa cimaa ture. Baay'ee sirboota baay'ee yeroo sana miidiyaan hin jiru ture faanaadhaaf baay'ee hojjetee kennee ture sirboonni isaa namoota baay'ee gurra namoota baay'ee keessa hin jira jedhee yaada. Weellisaadhuma turan immoo akkasumatti naannaadhuma jiran sanatti beekamu moo naannauma jiran san qofatti osoo hin taane sirba lama hamma sadii kan ta'u sagalee mufiitiin waraabaniiti jechuudha istiidiyoomatti gadhiifamee ture sirbichi sun yeroo sanatti baay'ee yeroo Xilahuun Gassasaa fa'aa Buzuneesh Baqqalaa fa'aa yeroo sana ture innis akkasitti hojjetaa ture waa'ee biyyaa waa'ee haadhaa waa'ee jaalalaa baay'ee sirboota baay'ee qaba ture abbaan kiyya jechuudha. Sarrumaa inni manatti yeroo baay'ee yeroo ayyaana ta'ee yeroo kaan baay'ee mana keessatti yeroo inni weellisuun dhagaya isumarraa dhagayaa guddadhee jechuudha.
dhagaa guddadhee sirboota isaa sanniinillee jedhaati kabiraallee kanamaallee jedhaatuma akkasumatti guddadhee aartiin kana keessa bule abbaa kiyyarraa jedhaan nama biraa fakkeenya nama biraan qabu. Isaanumarraa dhagaa waan turtee fi fedhiin aartiis keessatti uumame gara aartiitti seene. Gara aartiitti seene. Mee ati sirba abbaan kee sirbaa turan sana mee sirba tokko nu jechuu dandeessaa? In danda'a sirrimatti danda'a. Sirbichi yeroo sanatti waa'ee biyyattii tanaati waa'ee Itoophiyaa sirbee abbaan kiyya. Biyya tiyya biyya abbaa jannaa morki baduu mannaa duunee dhumuu wayyaa. Biyya tiyya biyya abbaa jannaa morki baduu mannaa duunee dhumuu wayyaa jedha akkasitti weellisaa jechuudha. Akkam sirboota isaanii sana keessaa ilaaltee irra deebitee sirbuudhaaf ifatti baasuudhaaf wantoota yaalteen jiru? Amma yaalii irra jira. Sirba abbaa kiyyaa sana bifa haaraa ta'een kanuma isaa sana fuudheetti hojjechuudhaaf sirba albama guutuutu jira kan inni barreessee qabu jechaadha. Isuma sana waan inni itti dadhabee sana ifa baasuudhaaf qophiirra jiranillee sirrimatti jechuudha. Tole bareedaadha gaa weellistuu Dammituu Gabbitaati gaa. Wantoonni garaagaraa akkati sirbaa jirtus kaasneeti kan nuti jirru sirba kan Arsii akkasumas immoo Ateetee kan naannaa uffannaa naannaa Baalee fi ritimiisaas akkasuma fakkaata kan asii Arsiidhuma Arsii guftaadha uffannaan ka Baaleeti Baalee farsiin aadaan isaas tokkuma wanniidhaan godinaan adda bahe malee Baalee farsiin tokkuma. Sirriidha mee waa'ee sirba kee Booratammoo jechuun maqaa fardaati boora jedhani naannoo keenyatti booralleen jedhama daamaa jedhama garummoo booratammoo jechuun maqaa fardaarraa boora isa jedhurraa fudhatame abbaa farda booraa jechuudha booratammoo jechuun booratammoo reebde lafoon biyyanaa jechuun abbaa farda booraa inni miilaan deemu lafoo jechuun miila jechuudha nama miilaan deemu namni miilaan deemu reebee jechuudha. Akkas jechuudha sirba baay'ee naannoo Arsiititti baay'ee beekamuudha. Kanaan dura sirba dhaquuf maal ta'uu qabdi dubartiin hiriyaa yoo qabaatte hiriyaa saniitti waliin mari'ataniiti halkan bakka rafansanitti bakka ofii rafansan mooyyee ciibsanii yoo warrilleen eeyyamneef waanuma jiru aadaa jiru muudannuma jiru jechuudha. Mooyyee bakka san ciibsitee mooyyee sanirraa birdilimsii irratti uffistee biraa baatee deemti jechuudha. Ulama argatte wayitiin jechuudha. Balbala ta'ee foddaa ta'ee bakkuma wayitiin baatee deemti. Yeroo warri immoo yoo laalu mooyyee san isima si'aaga lafti bari'ullee ta'uu danda'a. Booda garuu yoo bakka sanii si dhabuu san beekani yoo beekan hin tumani reebuu ni danda'an. Yoo hin beekne garuu akkasitti sobdeeti sirba dhattee dhuftee ciisti. Sirba san akkasitti sirbitee dharraa sirbaa baatee galtii jechuudha kanaan dura. Sirba kana keessatti jechuudha. Sirboota riitimii garaagaraatiin sirbametu jiran. Jalqaba irratti innati sirbite sun naannaa kamitti kan sirbamuudha? Inni lammaffaa akkamitti waa'ee sirba isaa keessa kan jiru sanaa hakaasnu? Sirbichi gosa sadiitu keessa jira sirba kana keessa. Arsii mata'ee godinaalee garaagaraatiin adda qoodamaa jechuudha. Ka jalqaba ittiin seene laanganniffa jedhama. Dubartii qofaan sirbama. Itti aanee immoo booratamoodha. Booratamoon baddiffa dhiiraaf dubaratu walitti dhiitaa jechuudha. Akka calleen irraa cittuutti. Namni tokko sirritti sirbe jechuun yoo calleen citee irraa faca'e jedhama. Akka jedhamutti jechuudha. Akkasitti walitti dhiitaaniiti gargar galanii jechuudha baddiffa sun. Kun ammoo waayyiiffa yookiin ammoo guussaa jedhama. Guussaan sunis waan ittiin sirbamu qaba. Baddiffa kaballaadhaan. Kabalaa jechuun mukarraa tolfama. Isa kanaan waliin dhahaati ka sirbamu. Guussa san immoo gaafa horiiti isaan sirbama jechuudha. Kanaan garagara ta'a. Garuu inni walitti qabaan isaa
Aadama Arsii jedhamee Aadama Arsii naannaa qabachuma keessatti malee achuma keessa naannaa qaba malee Aadama Arsiiti. Ateeteenis aadaa Arsiiti. Garuu ammoo ateetee jedhama. Akkuma san jechuudha. Laanganni Fabaddiffaa fi Gussaa jedhamee adda ba'a jechuudha. Hordoftoota keenya nutis marree weellistuu Dammituu Gabbitaa affeerrannee kun istuudiyootti kan nuti argamnu. Egaan hojiin yeroo gaarii dabarsaa jirtu jenneeti kan nuti yaannu. Ispoonsarii sagantaa kanaa immoo Qarcaanshii Coffee Trading ispoonsara Plaatineemiiti guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Isinis immoo yaada yoo qabaattan bilbiltanii barreessitanii nu biraan ga'uu ni dandeessu. Akkasumas immoo oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuudhaaf balballi kan keenya banaadha. Bilbila barreessaa isiniin jenna. Egaa Dammituu walitti deebinee jirra. Sirba si gaaffeerree itti bashannaniiru jenneeti kan nuti yaannu. Mee gara gaaffii keenyaatti yoo deebinu Dammituun namoonni yeroo baay'ee weellistoonni gaafa sirba jalqaban sirboota namaatiin kan isaan shaakalan. Ati sirba eenyuutiin sagalee qarachaa turtee sanammoo meegaa yoo sagaleedhaanis jechuu dandeessa jechuudha. Moo ofuma keef kanuma keetiin? An kiyyaan shaakalle dura sirba Muluu Baqqalaa baay'ee jaaladha ture. Jalqabaaf jechuudha. Ittiinis mana keessatti jechuudha. Gara biraa waltajjii irratti bahee yookiin namni na argee osoo hin taane mana keessatti TV malaalaatuma sirbaa ture mana keessatti. Hanga aartiitti dabalame immoo fakkeenya guddaa kanaaf ta'e sirba Amal Malabaatiiti. Baay'ee jaaladha sirba isii weellisaa jechuudha. Mee sirba sakamiin shaakalaa turte? Mee sagaleedhaan haa dhageenyu laata? Ayyee. Bani naaf onneete. Bani naaf onneete. Naaf bani naaf onneete. Bani naaf onneete. Akkamitti na dalaya suuda. Akkamitti na dalaya suuda. Eenyu nu beekee waliin nu fida. Sigani nu fidde diroo jeenatu bara aadaa. Sigani nu fidde diroo jeenatu bara aadaa. Numan argaa kootu garaati. Takkanaan dubbisnee mee maal ta'uusaati. Takkanaan dubbisnee sa maal ta'uusaati. Ay baay'ee bareedaadha. Sirriidhumatti ittiin sagalee kee qarataa. Baay'ee jaalladha sirba. Baay'ee namatti tola sagaleen keessi. Ayyee. Mee akkamii amma baandii wayii keessa jirta moo maal hojjechaa jirta? Baandii keessa jira. Baandii kam? Baandii Shaashee keessa jira magaalaa Shaashamannee kan jiru. Baandii baay'ee akka naannawa saniitti beekamaadha. Baay'ee baandii cimaadha. Anaafis fakkeenya kan ta'e jechuudha. Daawitii akka daawitiitti kan waa'ee aartii beekuu miti ani manumaa dhufee dorgomeetumaan seene akkuma tasaatti jechuudha. Kan of keessatti arge baandii Shaasheetii jechuudha. Sagantaa keenyas gara xumuraatti finnee jirra. Waamicha keenya kabajee waan istuudiyoo keenyatti nu argamteef guddisnee si galateeffannaa galatoomii ulfaadhu siin jenna. Torban kun torban nagaaf jaalalaa siniif haa ta'u siniin jenna. Qopheessitoonni qophii kanaa ani Nasraa Shariif akkasumas immoo Abbabaa Magraa gama ogummaa kaameeraa akkasumas suur sagalee gulaaluudhaan immoo Fayyisaa Mirreessaa nu wajjiniin ture. Torban kun torban nagaaf jaalalaa siniif haa ta'u fayyaa nu ta'a.